أمبلا دوي ويمام أمبلا ساما ودكام يابساني أما كما يوم እግዚአብሔር በሰላም ዲቤፊ ዱኩብሰቹኬ ቤሉ ፊለ ደቢኬቲን ከን ወቀብሲሴ አያና ኢፈዱ አቀኡኬቲን ነጋኑ አቀቀብሲሱ ዋቀዮን ከንጃለተን ዋቀዮን እስኒን ከንጃለቱ ሁንዱም ተከሰር ወርዶፍቶን ይቻላል ኬኛ አከም ጅርቱ አከም ዮነጌሰን ያከሚን ቱርተኒ ጉያራቲን ከኑገይ ዋቅኒ ኬኛ ገለኒ ፊ ኡልፊኒቴሶ ኢሳ አርያ መረት ሳፋተው ኤጋ ቶርቤን ኩን ቶርቤን ኩቢ ጉፍታ ኬኛ ቆሪቸ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስን itti bara 5,500 kakumofa kan itti xumurruu fi kan itti yaadannu bari dhiphinaaf gidiraa sun darbee barri fayyinaa immoo bara itti argamu waan ta'eedhaaf guyyaan kun egaa torbeen sooma gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoosii guyyaan lammaffaa immoo guyyaa gaaffii fi deebii jedhama. Guyyaan jalqabaa egaa guyyaan kun immoo guyyaa gaaffii fi deebii jedhameetu beekama. Innis maalidha? Guyyaan gaaffii fi deebii jennee gaafa ilaallu wangeela qulqullicha Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 22 hanga 37 gaafa ilaallu wangeela qulqullicha Maatiyos 21 23 hanga 27 seenaa argannu jechaadha. Innis egaa gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'u gara mana qulqullummaatti galee yommuu barsiisu guyyuma kana torbee dhukkubbii guyyaa lammataa jechaadha. Yommuu gara mana qulqullummaatti seenee barsiisu luboonni dursitoonni lubootaa fi fariisonni guyyaa kana gaaffii isaan gaafatanidha jechaadha. Kanaafidha guyyaa gaaffii fi deebii kan jedhame. ማክሰኞ የጥያቄና መልስ ቀን ተብሎ ይጠራል። እነዚህ ጋር አንገፍቶን ሉቦታ ዮኪንሞ ዱርስቶን ሉቦታ ፊ ፈሪሶኒ ጋፊሳን ጋፈተን አንጎ ማሊቲን isaan kana hunduma dinqii kana hunduma raawwata jechuudhaan guyyaa isaan gaafatanidha. Deebii isaanii hundumaatiif gaaffii isaanii hundumaatiif deebii guutuu guyyaa inni itti deebisedha. Mee yaada isaa waliitiin gaafa ilaallu wangeela qulqullicha Maatiyos warreen qabdan qulqullicha Maatiyos wangeela Maatiyos 21-23 gaafa ilaallu mee waliitiin ilaaluun hin danda'amu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 21-23 irratti gara mana qulqullummaatti galee yommuu barsiisu dursitoonni lubootaa fi uummanni jaarsoliin gara isaa dhiyaatanii isa kana aangoo maaliitiin raawwatta? Aangoo kana immoo eenyutu sii kenne jechuudhaan gaafatan. Gooftaan keenya deebisee ani immoo waa tokkoon isin gaafadha. Isinis immoo yoo natti himtan isaan kana aangoo maaliitiin humna maaliitiin akka raawwadhu isinittan himaa jedhe. Mee innis akkasi. Cuuphaan Yohaannis eenyu biraati? Samiirraa moo ilmaan namootaatii irraati jedhee gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos gaafate. Gaaffii isaanii gaaffiidhaan ጥያቄዎቻቸውን በጥያቄ መለሰላቸው። ዮሐንስ ጩጳን ኢሳ ነመ ቢራሞ ዋቀዮ ቢራ ጀ ኢሳንስ ወሊ ኢሳኒቲን ዱበተን እርስ በራሳቸው ተነጋገሩ። ሰሚራት ዮጀኔ ማሊፍት ነመኔ
nuun jedha. Namarraati yoo jenne Yohaannisin immoo akka raajiitti waan lakkaa'aniif ummata sodaannaa jedha. Yesuusis deebisee hin beeknu ittiin jedhan waa'ee cuuphaa Yohaannis. Innis immoo ani immoo aangoo maaliitiin wantoota kan akkan raawwadhu isinitti hin himu. Haa ta'u malee maal isinitti fakkaata? Namni tokko ijoollee lama qaba. Gara tokkotti dhiyaatee yaa ilma koo har'a ati deemii bakka wayinii hojjedhu. Innis deebisee hin jaaladhu yookiin immoo hin deemu jedhe. Garuu gaabbee booda deeme. Ilmi isaa tokko immoo gaafa ajajamu hin dide. As keessaati eeyyama abbaa isaa kan raawwate isa kamidha ittiin jedhe. Walumaa gala jaarsoliin biyyaa, hangafti lubootaa, luboonnii fi ahizaaboonni, jaarsoliin dabaaf jal'inaatiif guyyaa kana guyyaa gaaffiiti. Isaan gaafatan waa'ee cuuphaa Yohaannisiin wal qabsiisee fakkeenya guddaa itti kenne jechaadha. Guyyaa kibxataa, guyyaa lammaffaa torbee dhukkubbii, guyyaa lammaffaa guyyaa gaaffii fi deebii. Gaaffii isaaniitiif gaaffii. Isiniin immoo dhimma kana naa deebisaa jedhee yaada isaanii baree yaada isaaniif gaaffii isaanii guyyaa inni itti deebii bal'aa itti laatee fi guyyaan kun wangeela qulqullicha Maatewos 21:23 hanga 23 yoo dubbistan bal'inaatiin argattu. Kibxanni guyyaa gaaffii fi deebii jedhama akka moggaasa mana kiristaanaa keenyaatti. Roobiin maal jedhama? Kamisni maal jedhama? Jimaanni maal jedhama? Sanbanni maal jedhama? Dilbanni maal jedhama? Walumaatiin kan laallu ta'a, kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti dubbate. Waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u. Imbala dawwee wayimaam, imbala tsaamaa wadikaam, yaa absaayim amakama yoom እግዚአብሔር በሰላም dhibee fi dhukkubsachuu kee beeluuf dadhabbii keetiin kan nu qaqqabsiisu ayyaana ifa du'aa ka'uu keetiin nagaan nu qaqqabsiisu nu haa turu.